deemsuma keessa laala caluma jaa Muhammadeen gadda eega jijjiiramni dhufe ta'e kana hin barbaachisu tokkummaan Oromoon barbaachisu maareen Oromoon barbaachisu jedhaniiti qiyaamaan isaan qabatte wanni kana qiyaamaa isaan qabachiise maali Oromoon amma gara milkii fuula gara galfattee jirti jaalattee jibbitee jecha kiyya kana itti dhufuu teessa sigale jaalatteedhaan jibbitee itti dhufuu teessa jecha Oromoon kara milkii gara galtee jirti yeroo jalqabaatiif qabsoon kompiitaraatii fi qabsoon gartee snaaparaa walii galte yeroo jalqabaatiif wanni guddaan amma gartee nama maraachi walaa ka hidhaa jiru walaa ka biiroo jiru walaa ka gaara jiru walaa ka kompiitaraa lolu jiruutu wal dhageeffate waliif gale maanaan ayatoota kana marroo taayee jaawar walaa aktiivistoota nama guutuutu walii gale ijoolleen Oromoo waliif galte dargaggoonni maaltu jira wal finnaa wahuutu harkaan qabnu maalirra wal finnaa aangoo manaamaatiif wal finnaayi gaafa dhayne namuu boota qabaa sigale aangoo minaalbaataa ta'allaa waalamiiti jecha waliin finnu jaaniiti marroo atis snaapara keetiin jaawar atis gartee kompiitara keetiin itti fufii amma dhugaa dubbachuudhaaf jaawar maamma balaaleeffachaa arrabsaa nama fooloorooti dila kana qabu nama isaa jecha gatii kafaluu jira nama isaa jecha lubbuu isaa balleessuu jira sigale mee nama kana arrabsaa firraachi dhiibaa qabsoon ati fiddu maali marroo dirribaa akkasi nama isaa jecha gatii kafaluu jira isatti amanee kaayyoo inni deemuun tana fudhatee ta'aabaa tana fudhatee gaara jiru gartee qawwee dhukaasu jiru jira mee marroo firraachi qabdee bu'aan ati fiddu maali marroo hamattee marroo numa harkaan qabu jettee namaan gadandee wayyaanee tana bineensa haftuu wayyaanee tana dhiibaa jiru nama gadandeetti Oromoof Oromiyaa diina tokkollee irraa ajjeesu garaa qabbaneessaa jiru sigale qabsoon akka nuti barbaannu deemuu dhabdi deemuun jirti hin jirtu sun dhimma gartee warra qabsaa'otaa beeka isaaniif beeka waan isaan danqa sigale amma fakkeenyaaf akka fannoon faan sigale akkanatti tokkoffaan sossootutti magaalota gurguddaa qabattutti woboon maan qabanneefaa jaalamni garii haya woboon deeggarsa akka fannoon harkattee san harkattee jirti sirra amma namoonni gariin gaafa caaluun deefaa deeggarsa guddaa harkatanii maal jaanii ijoollee asirraa iyyitu malee mee nama hayyuu kamtu deeggarin meemma fakkeenya mee yaayaa Bashiir faa Caffeeraa Misfaa falmataa biroo faa meemma isaa yoo deeggar meemma isaa yoo deeggaran dhiibbaa maal qaban maal hiisuu dan kana gartee Oromoon guutuun jala buqqaatee haatee maal warruma mufattootaatu gartee warra Jaawariidha Mo'aaree warra gartee hacaaluun kabajamaan jaalatamaan artistiin keenya duuf aaree mufattootumaan lafaa orihee jechuudha akkasiin qabsoon hin gaggeeffamtu silaa hayyuun akka Jaawar kun gaafas ala jira tokkummaan ala jiraate bar hiriiruma gartee huyyaame OMN jalaa fashaleessuu ture bar hiriiruma gartee OMN yaame saggaa'een faan jalaa fashaleessuu turanii bar sigale mee makanneen khaalaa wacu mimma khanaatu gartee waboon gaafas deeggarsa harkattee Oromoon guutuun jala garagaltee siinja deeggarsi akkasii miti rafee sigale deeggarsa harkachuun amma miliyoonni meeqa si deeggarurra yoo Jaawar tokkichaan si deeggarerra gatii qabda laal namni kun fooloora miliyoona meeqa qaba miliyoona meeqa amansiisu qaba amma miliyoonni meeqa karaa wanni kanaa si deeggarurra marroon tokkichaa yoo si deeggaree giriin laayitii si kenne siyaasaa keessatti irra guutu si gale mee namoota akkanaa ka dhiibbaa godhuu danda'u ka gaafas isinii wajjiin gartee waan kana dhiibe mee tokko naas gan hin jiru jechuudha jarri jajjaboon hidha jiranii jechuudha so waboon tun amma dubbii tana wanniin keessa deebee bakkatti waboon tun akka gartee fannoon hayyoota sirraa beeytota sirraa qabaattota sirraa
warra keessa jiru haga muumichaan baatutti qallitti siree muumicharra ciiftuun baatutti fannoon caasaa qabdi. Mee deeggarsa kana harkattee san gubbarraa mootummaan fannoo amaneeti ifiif jaarate waan ta'eef amaneeti gartee hidhachiisuu leenjii gaarii kennuuf ture jechuudha. Sigale leenjii gaarii kennuuf ture jechuudha. Woboo akkasitti amanee leenjii gaarii kennuuf ture. Qawwee gaarii kennuuf ture. Dirqamaan dhumtee waan hiikkachuu jirtu sana malee. Sigale waan takka osoon itti yaadni namarratti isin murteessina. Woboon akka fannootti maal lolle jechuuf deeggarsa fannoon qabduu fi meeshaalee fannoo mootummaan hidhachiisee fi gartee waa hedduu wal madaalchiftaa jechuudha. Sigale dhugaa dubbachuudha. Jarri kun bar jaalateetii kan mokotatta. Amma aangoo qabachuu jibbeeti bakka fildi marshaal sanfaa taa'eera haa godhuu jibbeeti marroon. Sigale hindubbiitu jajjabduudha jechuudha. Saniifuu kun maal si barbaachisa? Yeroo jalqabaatiif wanni akka fannoon hayyoota sirraa harkatte woboon hayyoota sirraa harkachuu jirti jechuudha. Kanaatu gartee warra bilziqinnaa gullalleetii fi bilziqinnaa guddoo wanni maraachitan gabaabatti. Sigale wanni maraachitan. Bilziqinnaa gullallee duuluu jechuun bilziqinnaa gullallee saaxiluu jechuun harka abiyyi irraa ciruu jechuun miila abiyyi Oromoo keessaan dhaabbatu ciruu jechuun harka abiyyi Oromoon qabatu ciruu jechuun qabsoon teenya bilziqinnumarratti jechuu si bayaansuu fedheeti keessa deeme. Namni bilziqinnaa sirra dhaadhiisu mootummaa Oromooti. Mootummaa filmaatatti amanu. Mootummaa filmaataan aangoo namaa kennu. Je'ee gartee mootummaa kanaaf miliseetee dhiichisee maraatee alaabaa ol qabee sigale osoo waajjira tokko hin qabne bara. Namicha kana ililchee 4 kiiloo geessee ifi zeeroon galee eenyu? Sigale zeeroon galuu sanirrattuu gammadanii maas bara. Waan si ajaa'ibsiisu. Bar namni ibsallee baasee aboo kun maqaa keenyallee madaalu Oromoo saba qabsooynuuf kanallee madaalu wanni kun hin ta'uu jeellee bar namni xiqqoollee ta'a. Bar waan ajaa'ibaa daleenis hin jaabar. Maaliif akka xiqqoollee taatu isaan keessaa onnee qabu hamuufatellee ay edaan waan ajaa'ibaa dalagamee nuti zeeroo tanaatu Oromoon malaa Oromoon duraanuu oorraa kaatee oordumti bakka zeeruma tana waa'uma keenya harkannee jee akka namni gattaa'u gartee zigal akka namni gattaa'u godhuudhaaf ibsi inni baasemaas ka ajabsi jechisiisu. Waan ajaa'ibaa bar taajjabbii daawwit ibsaa tokko faalaala. Waan ajaa'ibaa filmaata akkanaa takka rabbiin hin garsiifne jedha. Sigale filmaata akkanaa takka rabbiin hin garsiifne. Nuti immoo akkaan an beekutti nabiin dhufee yoo aabaa wajji Oromoo keessatti dorgome Oromiyaa keessatti dorgome nabii sana aabaa wanni mootii jeetiin amanaa jechuudha duraan. Bilziqinnaa tortortuu ajooytu tana dhiisi. Bilziqinnaa Oromoo buqqaasu jirtu. Oromoo gidirsu jirtu. Oromoo gibiraan dhukkee godhu jirtu. Oromoo tana gartee galaa bobbaa dhoorku jirtu tana to aabaa moohaa dhiisi. Nabi qulqulluun sun dhufee yoo Oromiyaa keessatti aabaa wajji dorgome aabaa ni mo'amti jee yaadeen beeku jechuudha. Sigale. So saniifuu maal godhee? Numaatu kana caalaa beekamtii kennuudhaafi aboo filmaannummaan akkanaa Ameerikaa keessattuu hin jiru laa sigale alharbi qiyaamaan amma nu qabatte yaaboo maaltu deemu jiraan amma nu qabatte amma gartee ijoolleen teenya hayyoonni keenya marroolleen iyyuu ture taayyeen gaa duraan dubbachuu turre nuti. Gartee waan kana maqaa hundaa jira firoomaa shoggidee jira sigale nu dhagahuu diddanii isin naman kabajanii qabsaawaan kabajanii guddaan kabajanii xiqqaan kabajii maal jettanii bakka ijoollee yuutuuber maarrirraa iyyitu maqaa kana nu baaftanii jechuudha sigale wahuma exactly ana hangaasaa Naasir Hajinuuraa sigale namoota baay'ee dabalatee asirraa dubbachuu turre arra takka takka. Kana gayyaa hojjetti.
قافتاي وان كان دبتو أتي بلزقنا وبربو وديمتا أين يوكا بلزقنا ته نبينا يجو سو سنيفو كان الردولون قبصو خيسا إسا قدوان كان يجو قبصو خيسا إسا ملني خنا يجو namni tokko yoo dhugaa walitti nimne yoo dhugaadhaan gartee wajjin qabsoo inni wanni wajji qabsaa'u hin jiru oromoon dhaabbatee if laalu qaba if gamaaggamu qaba gootaan qaba hayyuun qaba beekaan qaba qabaataan qaba lafaan qaba lafeen qaba maaliif qabsoon tiyyatuun namaan qixxaachuu dadhabdee sigale maaliif sabni guddaan kun sodaatamuu dadhabame arrati krem biyasi wala boonfattee taa'u jirti sigale waatakka biyasi keessatti nam tokko muree murteessuu hin danda'u jechuudha amaarikkasi sittin fakkaati warra 4 kiiloo qaalicha kana bira taa'u jarri gartee haga jarri dhufu eegutti 4 kiiloo eeguudhaaf hoggi namichi bararuuf deema jedhanii gartee dawwaluuf ichi tatta'an malee qaalicha kanatti amananii doofaa kanatti amananii bira tatta'an jiran maaliif oromoon kana gayuu dadhabde arrafannoon kadhatamaa jirti sodaatamtee kadhatamaa jirti waan barbaad wallahi billahi abiyyi haganaanno amaaratti gaxisinii dhiisiseetiin wajji bulchina jeeti fannoo as qabatee kadhachuu jira شيطان دابلوسي وجنمني دلو هنجرو جاني جلادي دني نبيه خنجر سياسة سرت ويانين غافة دريسين فيلمات قدرتو والله لان توكو توكو أسر أكما دروتي قبرسيون قبي في دوتا مار ما درو أبيجي تعمله قبرسيون انتو مالف أمة سانيتي رقاق أبسو رقاق سنين كلنا سنين أمة سانيتي وجد أبدا خايو فدني فادابتن خايو فدن سن دمم متى إسانيتي في خو سانيتي غيرو وان أمة ساني رقا أمة ساني تك إسي شرف تاركمين الرجيتا چوردا إن يقول أبيجي دياتيتي enjoy godhu jira nama miliyoona meeqa ilmaan oromoo ficcisiise enjoy godhu jira takka isaa waan ummata Tigraay sharafuun gar waan ati aabaa qabsaa'ota jettu kana sigale ummatu magartee isaan lafee ilmootti gabbaree intalatti gabbaree gurbaatti gabbaree ichingee kana irra gaxalba'uudhaaf sanuu bar bakkallee qabanii bar adaamumata taa'anii farshoo dhuguudhaaf sharmuuta gangalchuudhaaf sigale qabsoo oromoo tana busheessuu barbaadanii jechuudha. Xiqquma hoogganaan tokkoo fi takka itti gaafatama waajjira tokkoo dubbifnaan if keessaa gadhiise. Mee jara kana laalaa meemma namicha kana Geetaachoo Raddaa kana isaa uummata isaanirra duulaal isaa faayidaa uummata Tigraay dura dhaabbatu laal. Mee kanuma ati qabsaawaa kiyya jettuun kana laal. ummanni haadumuu siin jaabar ummanni buqqa'uu siin jaabar sirri buqqaasu jira jaabar eenyu godhu jira ogeeti marroo godhu jira siin jaabar marroo san garuu ummata kanarraa dhoorkuu qabu mootummaa kana mootummaa kanaa miti wanni atiif gaafachuu qabu marroo san ummata kanarraa dhoorkee nagaya buusuu qabu kafannoo ummatarraa dhoorkee nagaya buusuu qabu mootummaa kana jechuudha. Uummanni keenya warri keessattuu nagaa jettan abdii muradda Abiyyi Ahmad dheengadda haasawa lamaan bibreeda haasa'e. Isiniin galu afaan Abiyyi Ahmad nuti sirri beekna. Isi Oromoon afaan Abiyyi Ahmad hin beektan. Abiyyuma beektan ijaallaltanii gartan malee hin beektan. Boko Haram Naayijeeriyaa keessaa lolu jira. Mootummaan ichuma jira haji. wanni kun hiikaa bal'aa qabdi nam tokko gad ilaalle dubbiidhan dagasanii wal fixxaniis akkuma Boko Haram malee an finfinnumaan taa'aa forever jechuusaati Oromoonni mari'ataa Oromoon maal ta'a Oromoon miitirqishotaa warra juufaafiin dubbii tana adda baaseef sigale Abiyyi Ahmad
waan garteen ati haasoytu kana rakkina gurraan dhagahuun gurra rakkinaan dhagahuun qabu. Ifii badhaadhe ifii injooy godhu jira ifii gartee jireenya takkaan jiraate namicha duraan miilaan lafa deemtu bashaashaa keessa kophee malee deemuutu arra private jetti mataa isaa qaba. Ifii jijjiiramni irraa dhufee jechuudha. Amma nama gartee jijjiirama ifii fide irraa inni keessa jiru kana nama isa jeequu barbaadu jechuudha. Wadala kana wali qabate wadala kana qirima duran naqee bishaan farshoo kan obaasee wadalli guyyaa dheeraa hoteela keessa wal oofaa oola harritti fi wadalli sigale guyyaa dheeraa hoteela keessa wal oofaa oolti tun gartee waan sabaatu quban qabdu gaafa innichi ajajatti gakkenne milishaa qabattee dhuftee ummata cafaytee maallaqa irraa guurtee qaallicha kana gabbarte irran kaayyanne jechuudha isarraa jijjiiramte namni jijjiiramaa faadhu fajee namicha kana jala taa'ee eegu nama gartee tiiticharraa maraka eeggatu jechuudha. Saniifuu Oromoon bineensa kanaa wajji nama dhaabbaturra qabsaa'u jechuudha. Sigale. Bineensi bineensuma tokkollee waan naannahu jee sigale. Boo qabsaawaa meeqa dhabne? Qabaataa meeqa dhabne? Sigale. Qabaataa meeqa dhabne? Laggasaa wagii gaafaniitu ejaan Abiy Ahmed insaa keessa number 1 directii Daawit Ibsaatiin qunnamee jee. Bara haqa kana afaan qaban inni toltuuf dubbate toltuu fakkeessuudhaaf dubbate. Garuu akkamitti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanaa sigale namichi insaa keessa dalagu namichi wayyaanee wajjiin Oromoo lubbuu qatalu jiru sigale hayyu duree olaanaa paartii mormituu qunnamuu dandaya silkii qabaate. Amma Laggasaa wagii akkamitti maarree namoonni gariin irra guddaan nama akkana jaa sigale. Mee akkamitti hayyu duree tokko sigale. Amma pirezidaantuma Ameerikaatu itti gaafatama Al-Shabaabiitu itti dawwalaa jechuudha. Itti gaafatama Al-Shabaabiitti gad dawwalaa jechuudha. Mee dubbuma tana gallaalaa if gaafadhaa. Mee if gaafadhaa. Meeqa keessaniif gaafadha. Namichi insaa keessaa Oromoo fannisiisaa jiru. Khaarrallee muummicha ministeeraa taanaan sancaalaa Oromoo buqqisee fannisiisaa jiru. Qaalicha saba kanaafin falmajuu hayyuu duree fiinchuu akkamis silkii isaa harkateeti. Itti dawwalee Laggasaa wagii ajjeesuuf yaanichi kaasiyyaa. Already bar isa ajjeesaniiti amma kireedita doofaa kanaa tolchuudhaafi maaliif jarri duraan wajjii ture dalaga jaallan wal quba qaban yaada wal jijjiirratan sigale Kamal Galchoo kam ta'e dhufe mee Kamal Galchoo faan waraana hagas gahu qabatee Eertiraa dhufe kam ta'e wayyaanee irraa baqateetu wayyaanee guddoo seenee sigale boodanara jeneraala hangas gahu san khamuuxannoo waraana akkasi qabu san gubbaan ka dandeeytii fi hayyummaa qabu hawaasa guddaa keessaa dhufe sigale hangan takka deebisee qaallichi sun boodarra osoo Yugaandaa keessa mana nyaataa banatee achi mana nyaataa keessa dalagatu rabbiin gartee jijjiirama kana fidee sababa saniin biyya gale afaan isaa qabate dubbii galeef haga bineensi kun Oromiyaa qabsoo Oromoo harkaa qabutti iyyita olceeta gacceeta waa takka akka fiduu hin dandeenye galeetiif amma namni gariin Kamal Galchoo bildiqinna ta'e maaliif Kamal Galchoo namni tokko namni bildiqinna amma sirna san keessa an sirriitti hin beeku qaallicha kanaa wajjiin namni tokko nama 5 fi 6 caalu namni qaallicha kana onni irraa qabatee isaa wajjiichi jiru caasaa dila kana keessa miliyoona dila miseensi paartii ni qabajanii odeessan kana keessa nama 10 irra caalu namni dhugumaan isa kana qabatee wajji jiru jechuudha keessa waan sirriitti beenu sigala saniifu kana gartee kanifiifu caasaan sunu abdii irraa muratee kan fiifu caasummaan sunuu gartee abdii irraa muratee biraa deeme kana ka gartee qabsaawaa Oromootiif injuu gogaa alaabaa abaa uffatee
سيجله خيسي سابل زيجنا قبنا باودا هجى تلفتة أورومو رجعتة واركنا أورومو تيمت بلزيجنا سرقة سجرتو واي مجرد أيجو خنا ساعات اللي يجون يتفوا أيجو تقول بران جوين دابس تقول أمتي جوار تكار غافا ويان الرتك أبساو دامس كسين دامن يوني ندويلة فايلوت أدانين كاو جرا فايلوت جل قلتني لا لودن ديسني وانجود أمتي جيجو سيجله تكا جاور غافا ويان الرك أبساو جرو دامس كسين دامن حاجة جرخون بدوان بيخوفي دامس دامتي جيجو قالوا أورومون قالوا هاي أكنا ما جمانا ما بازو أكنا ما قرتي يوم منكون هيون كون كتة ليجاسي هيو خنا بكانجو سيجل يا أمة خينيا مربي سناكا جنجو أول نينجو نما سجلي سنيتا وخنا إمي خبجلي تقولا دقي فدعوانا يوني سنينجو برما hayyuu biyyaan ijaarajuurra joollee intala Oromoo takkaan hudduu isii saaxila jettuu turra gatii arkatee bira. Feemasoota hudduu turra gatii arkatee bira hayyoota lubbuu Oromootiin baraaraa. Oromiyaan baraaraa. Eenyummaa keetiin baraaraa. I think nama majiru kana biratti eenyummaan akka gatii waan gatii eenyummaa kanaa waan namaa galee natti hin fakkaatu. خنا قتي كباچو تري أسو أرما وري فيمس تيك توك سينجت تنكون توكو جبه أكنا ركنا نرجو دي بجي زيجل عشان قلت بويجا تربي تفيدت نتي ويقبلوا خينيا تنجي نوتين تاوخون مهرين تاوخون ميدرك شون تاوخون جت زيجل it's okay كابساون أورومو ربي في مسكين أورومو كوايج ربي في مسكين أورومو قرتي خا جبران كدر فما جرو خا إنت التجلب كديه دما جرو خا علمي فولو درت رساس أنتيتي متى نك ما جرو كابساو إنه أورومو خنا قبلنا يجو زيال جرو مالي فافتي في دوبتشو جروان كان مالي فافتي في دوبتشو جرايجو ومن خينيا كابساو تخيسن حاجة دندي سنتي يادان بردا بدا قبيني سلطو لمني سنغافچا جيرو وبونما قبيني متاسا امتا سرا نياتي امتا هرك امتا سادو گيتي حاجدن ديتي سني قبساو جراي جاور محمدي حاجدن ديتي نتي كوليت خيني دلغچا حاجدن دينيت غيرو عجائب خنتاو ورئيسني نيات دمو چالا والرئيس نياتو قتي كواجي جو اسم برد خمالي فكتي قافنة تيجري سيالي والرقرتي سجار ودي مجالا والرسي بوكسو قتي كواجي جو سبرد واي خمالي فتيرو مي إفقافتني بيتني وانكن ومنك هيني توكو إفقافتني بيتني خغرتي mana barumsaas ijaaree gasidhaa buudee mucaala kan mana barumsaati wajji ijoollee sii gubuutu gatii qaba jechuudha. Abaarsa wahiin nu jiramu maal wahiin nu jira. Mee akkamitti namni gartee jaawarii fi abiyyi faa wal madaalchisa. Abiyyi dheengaddassi isaa keessa ture. Nuti qabsoo bar akka godhan wallaalaniiti. لما كنني لما نجا سني بنيسا خنا ربي في ده بنيسي خنا ركبوا ده وصونو سيجل أكبر أول لا لني هيونو متى ولي كبر بني دت بني سيجل أبو مو ويانين شبت بد ويانين جرت ولي جلا هو يجني سنقبادان إيجا سيلة أبدي مرچو دردبني إيجا بيجا چايا هوگن سو أورومو جاني گردابني جارني سيجل
أكمل لما ندربوا تهجت ودان داوي قيامة خاي أبي والجي قبان قبني وندي نبني قرتي دولي أكا أبي بشوفتو رفو خقود داويتي مالف أكملت مان أنتهو دبيب أبي قلتر داوي قلت إيسا براك أبا واني يامي مكاسا يامي قلتهم فتيف جال إيساق قبصود ولين أرومو بساسو تران ولين أرومو فرميا چبسو تران أما بكا تكتي داوي فان ميدي قرطوتو مداوي كان بيجا ألاخنا خيسا ديمي چل ديني إساني قدان جاور مامدي في مرود الربادي نمني ما جبيسي دينا خنا خوكيك أبو جرو كمبيوتر في سنابران أين جيتي في قبل مما من قدو ما داود دي قرطو خنا نمو ما داودين دي قرجو خنا لالي دين نسا قدان أين يجي وجهاسي تاي چلجي وجهاسي نمني إني إهجي أنيرا بلا ليفتو جبو مرود الربادي جاور مامدي جري لمانكم مالي جي أسلوك سيلال ماس نما قرتي أبيجي خنا نجيانا كإني تهاول أور كجرو أرومو فأروميان تون هجدا دامتوتي أكن ديجا من ورا إتسجرو يجو سيقل چالو مجي تاي لالي چالو مجي بكا إسان آسوني سوسي وجهاسي بكا إسان تقنيلي بكا إسان قمانيتي وجه قمي نمني إسان جبن مرون فايدة قبا مرون أتيو مال فايدة قبا مي مال فايدة قبا ديو جتيني نجرو فايدة نسب بكا مرون دبياتين قوتو فيو جتين بكا جاور والله لاتين سر ريستو فيو جتين سيقل نما دقيني ريجا أبيو نما دقا سنيفو أمني كينيا دميت أني قرتي يرون اسم اتف برارتن يرون اسي أما يرون اسي أما يرو هندا هجالو هندي ساتيس وسما دوغا چنا هنسلتي موتي يو رومون بدي خرومو بلي سدا بتلومو خنا بر اسين ركون تيسون قدون هاغا بر أما جاور دبي دريبر چناد ديمه اسنتي مي چناد غوري اسنتي مي اسنيغلو دينان دريبر داوي جيبو غوغو اكبتي سنيغل مما دوغتي داويت ابساتو فيلنو ايثيوبيا مرارا غدينتي ما رب سوداد مرارا غدينا جچو اوليات السياسيه نما هيلا سلاس الرأي قال وان فيلمات إثيوبيا خنا أفان إسانيتين أفان إسان بيخنين سيقول وجدوا جي وجيجراتي وجين براتي إسان برسيسي بيو فيلمات مما داودي تلوغت مما داودي تو فيلمات إثيوبيا خنا مما هشر بشري قرتي بيا دياسبورا جرتو تناتو فيلمات عمل إثيوبيا خنا مرارا قدنا برسيسا مرب سوداد بكم إن الرأي قال للعلم إثيوبيا ومتنا خيسة تاوجرا غافا خون غار جروس غافا خون إلترا جروس إني إثيوبيا ومتنا خيسة تاوجرا مين ما خيسو تروابي خمو نمو على هدوفي تروابي خمو هيا فيلماني كنان جرو وي مارينا كنان جرو چلاو اتجان يقول أرومو خسارني إسان درانو خايون إساني تناي والنيسان وان كان قدني بر غافا سياتلتي حيوني أرومو والجهي شوفا قدتي مرو دربا مخا خيستاي كان ديني تلفون بيني هاقا والجهين سن أمتوتي خبجا حيوتا خناتيف تلفونان دقيفتي هرماچو توري نمني وان كان بلاليفتي دور ابتي غريدا ودي بر يقول هاي يوم تنقف نشوفتنو خرانغياتين قبسوينا اتيس انغو هنغر كتني فدتاس لاو بارلما خيسا
أني سنجان أركدنين فردا خط ولد دجاني وجدلينا جاني أرارسو بكلافان غافنا برجرو ما بي خيس سنتي دلقو جرتو تارو مثلا هم بربادو خجيه ديدو ينو داودي سيجا ما يجرقون لولو جراريس ورما بالزكنا تي بالزكنا خيسا هرماچو جروخن اتعانا هيدري اتي أرارسو بكلايچو سيجا خوتو هيه خرسي أنجار كنتنا ولدت إذا نيدي نتيسيتي مرميتو جبدو تكتانا وكي نتكبت تسني وجه ديمنا من ربي نصيبة تلجي أرارسو إني تفتح جلادي ديتو بارلماو سيني جيجو غري أرارسو تو سيني جيجو غري نسمو زيرو في الديو جيجو سيقال زيرو في الديو جيجو خانم منو ماتو زيرو تن أركتشوف غمتشوف سلبريشني نوا فيرني أبونما فيلماني كان انجرو زين جاور سيال انجرو جاور مالي خايوني ساخنا درومانو خنا يجو خافاو ولين كختني چنينني اربو سينني سيال نما آباو تقنا منو تقياني ولين دابتني غرتي وانتجان بساسني akka baqqalaa garbaa firraa ariitu namni dalage daawiti akka khaafaa'oon mararaan gaa qulqulluu ni amana waan inni himuuf tana ni amana baqqalaa garbaa akka achi keessaa baafamu namni godhe isa jaawar maammadilleen akka caafi darbamu namni godhe isa sigale nama akkatti isa amanee miseensota isaa gurguddaa sababa isaatiin خافاو مانو خافاو تاتي خنوندا سبب داودين في الراديبة بودرة بيجي ناجسي تقول نما هنجن تكا وان رمو تنفج عاسي بالتنيسي ونتهو جيجو سنيفو نما قرتي أروميا فجعاسي غولانين أرومو يسني جارجو وجين دابتي أرومون غولا ونتي بيتو غولو نتي دايني هذا مناتي وجرفني إلمان أوميشو قفا بينا مالي أرومون وقي بيجبولشو غولا بيجنبولشو خرسرة هاي بيجبولشو سيالي خرسرة هاي بيجبولشو غولا جانيتي فيدني غولا نوناكا غولا خانا نمني نوفيدي سري داسي انجاب غارومو اجي وقي ديمو وقي مايكي قبتي هاسو أرومو فروميان ومني أرومو بيجي فرت أباتون غافين أرومون قبضو أبداً شرفهم تسينجا غارو خشرف جرو خنا وان سري قول جراس إنجابر وجينيسا نمتشي قول جارو جرو خن نمتشي هيوت أرومو في الراديبه هروت أرومو تيوجي ديمو خن نمتشي بيخا لغتي بيخا جيبه دوفا ولي قبتي أرومو فروميا چچبسو جرو خن سري سينجابر أو مايكي وقي قبتي والغير في مسكينة خنقر وقي ولي قبه أي ها أرومو فروميان شرفهم تزينجا سنيفو ومن خينيا دميتني تقوم مادان وان كان درا دا كدا أبتن خبجاني سنغافن موتم ما يجون أمتا والروتن غرتي وان كان ندي غراني مال غوناجو أرومون أما الحمد لله بكلام باتي جرتي بكلامين أرومو فروميان هابدو هاب أكفدي أقولو قولو فدو قولا متي قولو تو هاقلشو سيقلي واقت تو هاقلشو ورجو في ورغرتي أرومو فرومياتنا اتلفاني قبيني تدبني هيوت تدبني بيتو تدبني لفي قوتو وني تچچبه دانغان أروميا جامقون سرارمي أبداً نتين تهاتو الرجوت تأدباتي سيالي أمتي نمني قرتي قري تناوج دابتي بالزيقنا لچو لمين تنداديسي نمو مقرتي ورمو فروميان ندي قمدا فان رد أبمن أرارسو ودايفان رد نكيتان قرتي برويسو بروفان هلكني بجا وسو ولد دابني جرخنا ولد خازني إچتي rasaasni boombii isaan nyaate warroota dhiigni jarasanii lakkii dogoggoraan badee warra jiru jechuudha. Uummanni keenya wanni isin gartee
isin laaluu qabdan ummanni kan wajji wal lolu jiru Abiyyi wajjii miti. Anarraa eegale namni tokko Abiyyi wajjiin namni rakkina qabu hin jiru jechuudha. Kan wal lolu jiran sirna. Ummanni keenya sirnaa fi nama adda baafadha. Duulli keenya sirnaa jechuudha. Sirni gartee Oromoo fi Oromiyaa diigee gartee Finfinnee fuudhee naannoo godhee shaggar itti da'ee fi numaatu Finfinnee hanga duraan jarri dubbatu sanii miti isiniif hin bal'isaa hojiin shaggar itti da'ee buraayyuu sululta maal kan duraan wayyaaniin dadhabde san itti da'ee fi tanaa wajji naannoo godhaa dirree dhawaa fuudhee guututti naannoo godhaa Harar duraanuu kutte isin waan takka waan hin katabe takka way gartanii biyya san keessatti namni magaalaa guddoo hin qabne Harargee bahaatii fi naannoo Oromiyaati. Naannoon Oromiyaatiis Finfinnee irraa haga ammaa